Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummaa kiyya jalqabaa Coach Fatiyaa waliin turtii baay'ee bareedaa fi hawwataa taasifnee jirra. Waan hedduus irraa barattaniitu jedheen amana. Guyyaa har'aa immoo keessummaa lammataa nama ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan kiyya lammataa kun xiqqoo sarpiraayiziidha. Gara stuudiyoo keenyaa seeneera jedhanii jiru. Maal qabatee dhufee laata? Mee walumaan dhageenyu sagaleen baay'een bareedaa tokko natti dhaga'amaa jira. Ilaamee Oromoo ko an waa baay'een beekumsa illee hin qabu garuu waa'ee saba kootii waa'ee biyya kootii isa na gaafateef wantan jedhu hin dhabu. Ishee bishaan gaafatamtee annan namaa laatu ishee ofii jala bultee keessummaa ol baaf ishee kan itti baqateef kan irraa dhalatees ija tokko laal waa'ee biyya kootii waa'ee Oromiyaa wantan jedhu hin dhabu. Akkas akkati waan hojjettuu fi gara kanatti si affeerree baga nagaan dhuftee Baga nagaan dhufte. baay'ee bareeddee rifeensi kee bareedee gaabeen kee Oromoon bareedaadha. baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Ayyee. Hayyee. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Egaa baga nagaan dhufte irra deebi'uudhaan cheers jennee galla sagantaa keenya. Akkana ta'e. Egaa gammadaa shoo kan guyyaa har'aa kan namoota boqqojjii hin ta'in hin hafne keessummaan kiyya Seduraas Coach Fatiyaani boqqojjiitti ijoollee leenjisaa jirti. Atis immoo mucaa boqqojjii keessa argamee jechuudha. Dhugaadha. Atoo akkam fiigicha kana yaaltaa? Fiigicha irra hin jirru nuti. Fiigicha ka gaafuma guddannu yaalla jennee. Kubbaa tarii rifeensa kee kana wajjin wal qabsiisee gaafa laalamu warreen kubbaa taphatan hedduun isaanii rifeensa akka kee kana qabu jedhan. Kubbaa yaalta? Kubbaa gara kubbaa kan osoo hin ta'in duraan fakkii kana hin kaasaayyuu aartii kana hin jaalladhaayyuu isallee barachuu barbaadaayyuu. Okay, fakkii kan kaasan kana. Fakkii kan kaasan kana. Irsaasii fa'aa waan akkasii. Fakkii hin kaasaayyuu boodarra garuma TikTokii garuma viidiyoo akkanatti dalagu erga jalqabee booda isallee duubumatti dhiisaa dhufe malee. Amma xiqqoo teekinooloojiinis fakkii kaasuu kana. Fakkii namni fakkii footoo ka'a malee fakkii hin kaasu. Footoo ka'asii fakkii isaas immoo yoo barbaade AI irra geesse fakkiitti naa jijjiiri jechuu dandeessa. Hin danda'ama akkasillee wanna ta'eef yeroollee fudhatammoo. Waa akkasii dalaguun yeroollee fudhata amma immoo yeroollee hin qabdu gaafa magaalaa kanatti immoo jiraatu immoo xiqqoo nama rakkisa. Boqqojjiitti nama fiigu fa'aa argitee fiiguu laata fa'aa jettee yaaddeen beektu? Ani fiigurra hin jiru. Tasuma. Hin jiru fiigurra. Egaa boqqojjii qofaa miti ati ergasii immoo Shaashamanneetti si guddatte jedhanii miimoorii isa kam qabda kan boqqojjii moo kan Shaashamanneeti? Ani miimoorii kiyya duraanii kana yaadannoon ijoollummaa inni sirriin kan si keessa jiru. Kasi keessa bakka lamaanitu deddeebi'aa jiraadhe wanna ta'eef hin beeka bakka lamaanitu hin jiru. Hin yaadadhaa wanni yaadadhu wanni maatillee agas marallee mucaa manaa babbahee guddatee miti. Akkasi jooree. Mucaa manaati. Mucaa manaati. Mucaa manaati. Gaafuma garuma TikTokii kana gaafuma barumsa kanallee 12 maaliif Finfinnee gaafa Adaamaa Galeefaa babbahuu jalqabne malee manumatti guddannee manaan baanu gara barumsaa kana deemna. Achittillee waa akkasii barannaa iyyuu turre. Guddinni kee Shaashamanneedha Rijireessi. Shaashamanneen immoo vaayibii addaa qabdi. Waan addaa wayii tokko qabdi keessumaa kireetiiv nama ta'ee waan aartii irratti nama jiruuf magaalaa addatti caalatti nama kakaastu magaalaa warra Jamaayikaa kanasi. Akkamii waan kan si wajjin waan Shaashamanneetti guddachuun kee dhiibbaa sirraan ga'e qaba? Hagas mara hin qabu akkuma siin jedhe ka manaallee hin baanu wanna biraallee hin babbarannaayyuu Sila gara ganda Jamaayikaa san wanaallee hin babbarannaayyuu galu garuma barumsaa kana mana barumsaallee sirri shaakalla turre
maatiin illee nu garsaa wanni amma tiiktookii sooshaal miidiyaa kanarratti dalagu maatumarraa dhufee akaakayyuun kiyya sirritti seenaa natti himaa wanna abbootii kiyyaa wanna oromummaa kana wanna aadaa duudhaa safuu saba keenyaa kana sirri na himaa saniifuu just garasumatti isuma laalaa isuma barachaa barumsa kennallee yaalaa maatii waliin haasa'aa akkasi guddan. Okay. Ifaatiin maqaa kee dhalootaati? Miti kadhalootaa yaa maqaa kiristaanummaati Efreem jedhanii nutti moggaasanii. Efreem? Efreem. Efreem maqaan kiyyaa akka tasaa ijoolleen har'a jetiinis baate warri tiiktookii namicha Efreem jedhu kanayyuu hin beekanii kiristaanummaati inni maqaa. warri naannawaa ijoolleen gaafuma guddataa dhufnu Efreem jedhanii yaaman yaa'u itti dheera Effaa jedhanii waamu. Akkasiin maazariin Effaa jedhee waama jettee Effaa jette. Okay, Effaa jette. Effaa jechuuf jechuudha. Oh, Effaa. Effaa jechuun akka ijoollee magaalaa kanatti Effaa jechuu barbaadanii Effaa jette. Effaa jedhan. Effaa jechuun immoo ifattee akka jechuu wanna ta'eef maqaa isaanii jaaladhee. Wow. Bakka namni maqaan abbaa kee eenyu amma yeroo hundumaa gabaabaadha kan kee. Mokonnin. Efreem Mokonnin. Efreem Mokonnin. Egaa daawwattoota keenya namichi isin yeroo dheeraadhaaf Effaatiin beektani Efreem Mokonnin jedha. Egaa ati akka dhalataa Oromoo tokkotti nama kontentii gama tiiktookiitiin feesbuukiidhaanis ergaa dabarsu tokkotti baay'ee wanni kan keerraa nama ajaa'ibu yeroo baay'ee kontentiin ati afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis almost waluma qixxee hojjetta. Dandeettii afaanii kana akkamittiin gabbifatte akkamittiin dandeettii afaanii yaada kee lachuu afaan lamaaniin iyyuu dabarfachuu akkamittiin dandeesse? Yaa'u Oromoo biratti saayikooloojiin Oromoo fi kasaba biraa tokko miti. Biyya keenya kana keessatti immoo afaan Amaariffaa sirri dubbatamaa Oromiyaa keessatti irra caalaayyuu sirri dubbatama. Sababuma saniin Oromiffa kanallee gara magaalaa warri jiran ijoolleen magaalaa Amaariffa kana sirri beeku gaafuma hiriyoota keenya warra saba biraa ta'an waliin gaafa haasofnu maalii jennu Amaariffa kana keessa bar. Maatiin illee Amaariffa hin danda'a wanna ta'eef wanna taphaaf hin ta'u jedhaniiti natti fakkaata maatiin keenya daa'imallee gaafa taphachiisan Amaariffaan taphachiisu. Afaan Oromoo kun bakka guddaa malee haasa'amu jedhanii na fakkaate. Daa'imallee gaafa taphachiisan maalii jedhan Amaariffumaan xiqqoo naa jedhu garuu Oromiffa haasa'u wanna mana keessatti illee bakka kamittiyyuu Amaariffa abbaan kiyyallee haadhi kiyyallee haasa'anii hin beekan. Garuu mana keessatti daa'ima kana yoo taphachiisan akka tasaa Amaariffa kana ni dubbatu. Jechoota kana funaannachuu jalqabdeetis. Dura daa'imummaan na taphachiisanii Amaariffa nan naqanii achi gaafa guddaa immoo Oromiffa kanallee na qaban. Oromiffallee Amaariffallee akkasuma baree jechuudha. Viidiyoo yoom hojjechuu jalqabde tiiktookii irratti? Hojjechuu waggaa 3 wayi inta fakkaate. Akkamittiin yeroo jalqabaatiif akka har'a geesse kan akka san ta'a jettee jalqabde moo akka carraa akka tasaa akkuma nama kamiyyuu tiiktookii viidiyoo laaluudhaaf jettee seentee achumaan banatte moo akkamime? Tiiktookii yaa'u wannaa kana aartii kana hin jaalladha duraan waldaa garagara irratti illee aartii keessatti diraamaa kanallee walaloo kanallee maalii kanallee hin dhiyeessaa duraan sababuma saniin gara sooshaal miidiyaa wanna fakkii kaasuuf illee aartii kanatti dhufuu barbaadaa. Innaa dura irratti qoosa kana maalii kana daddalagaa sooshaal miidiyaa irratti garuu akka tasaa gaafa tokko guyyuma takka waa'ee aadaa safuu duudhaa kana dubbachuu ka jalqabeen akkuma tasaati. Ani barbaadellee rabbillee kasi uumu ka riizinii ofii qaba akkatti si uumu qaba waa dalagdee waa buustee saba keetiifillee maatii keetiifillee nama dhalatteefillee buustee akka darbitu fedhaa sababuma saniin waaqumatu na qabe jedhee yaada maaliif namicha lubbuun isaa yeroo dhiyootti kadu'e eenyu ነፃነት ወርቅነህ ኢሳቱ የቤተሰብ ጨዋታ ከና ኦቱማ ላላ ጅሩ ቲክቶክ ይረት የቤተሰብ ጨዋታ ረት ተከጋፈቴን ጋፊን ኢሳስ አከስ ጀድ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ጥሪ ጀደ አፋን ኢንተርናሽናል ዋ ሚጋፈ ጀዱን አፋን ኦሮሞ ጀት ሶሻል ሚዲያ ረት ወላ ራፍደተኒቱ
afaan oromoo jetti indeet ilaalle qaanoftuu xiqqoo indee animmoo wanni kuush jedhamu kana hin beeka kuush jechuun oromoon kun Itoophiyaa keessa qofaa miti Keeniyaa illee jira Ijipti illee jira biyyoota garaagaraa baay'ee keessa jira wanna beekuuf oggasuma nama meeqatu haasa'ama imee jedhee tana sarchi godhe gaafa sarchi godhu Itoophiyaa keessa qofa afaan oromoo miliyoona 60 olitu haasa'a Amaariffa miliyoona 37 moo akkasii haasa'a kacaalu oromiif wanna Itoophiyaa keessatti afaan hojii ta'eef malee Amaariif oromiffatu caala achuma silkii fidadhee tanama kana maa dubbachuu qaba jedhee tananaan PC bayii qaba PC marratti agarsiisa odoo wanna kanan qoratiin sirriitti otoo laaliin naasa'ina oromiif miliyoona 60tu haasa'a Itoophiyaa keessa qofaa miti Ijiptiitti Keeniyaatti biyyoota garaagaraa irratti hin dubbatama kanaafuu naasa'ina gaafa jedhu posti godhe ganama gaafa ga'u asuma hafe kunoo bakka wannuma saba kiyya wannuma maalii kana ijoolleen Amaariffaan illee sooshaal miidiyaa irratti haasa'an wanna hin jirreef sababuma saniin itti dhufe. Viidiyoon kee vaayiraal ba'e isa kanadha jechuudha isa tamma jette kana. Vaayiraalii ba'e bakka kanaani waama saba kiyya yaa oka isuma ibsaa dhufe wanna narraa bareedu garasumatti naqabe jechuudha rabbi. Egaa TikTokiin yeroo ammaa kana namni baay'een hin tuffata. TikTokaras hin tuffata. Kaan kan immoo lakkii kun gosa hojii jabaadha namni maallaqa illee itti argachaa jira jireenya ofii ittiin geggeeffachaa jira ergaa ofiillee dabarfachaa jira akkasumas miidiyaa baratame miidiyaa akka keenyaa kunoo sa'aatii tokko waan akkasii hojjechuu irra daqiiqaa tokkoof lama keessatti ergaa gabaabsanii karaa ittiin nama bira geessisanidha kunis baay'ee nu barbaachisaa jedha namni baay'een siif TikTokiin akkamitti ilaalta? Yaa TikTokariin TikTokariin hunduu yaa soba kan dabarsullee jira dhugaa kan dabarsullee jira egaa namni sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa fuula isaa viidiyoon ol baasu wanna konfidensii qabuuf wanna ofitti amanamummaa qabuuf namchi sun amanamummaa ofitti otoo qabaatu baate fuulduratti of shut godhee wanna baay'eedha amma gaafa dalagnu kalarii laallaa aduu laallaa akkanatti wanna viidiyoo daqiiqaa takkaaf guyyaa 3 guyyaa 4 kontantii kiyyaan immoo wanni dubbisnu jira seenaa ka dalagnu yoo ta'e seenaa san dubbisnee gabaabsinee akkamitti namaaf dhiyeessine jennee barreessineetu garas ka deemu namni ergan kijibne ergananne cubbuu ergan dalagne dalagaan kamiyyuu kabaja qabdi namni dalagamu immoo kabajamuu qaba gara TikTokiin immoo ijoolleen baay'ee dalagaa jiru jijjiiramaa jiru isaan jabeeffamuu malee arrabsuun qabaman jedhee yaada. Miidhaa isaatu caala moo faayidaa isaatu caala jettee yaadda TikTokiin? Just miidhaa kana mara hin qabu. Hin qabu baay'inaan itti fayyadamtaa namni illee si beekaa nama baay'ee waliin wal beektaa wal argitaa wanna ta'eef miidhaa gas mara hin qabu. Yeroo baay'ee nama jalaa fudhata yeroo dargaggeessaa kana fudhata viidiyoo tokko raabuudhaaf akkati jette guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa 3 yerootti fudhachuu danda'u jira yaanni wannati waraabdoo yeruma tokko sii dhufamoo hin qabatta malee sammuu keetti qabatamuu sammuu kabarreessite saniyyuu sammuu keetti seeraan qabatta seeraan ka qabatte san immoo viidiyoo gaafa dalagduu yoo dogongorte irra deddeebitee dalagda namni gaafa yaada baay'ee fakkeenyaa fi qabachuun sitti ulfaate irra deddeebitee qabattee hangammaatti si keessaa hin banne amma daawwattoota keenyaaf yaada waa'ee duudhaa aadaa Oromoo irratti waa'ee Oromummaa irratti ergaa dabarsite keessaa kan amma ammaatti harkaan badu kun yoomillee jettu qabda. Kaacaaluuf dalagi. Yaa viidiyoon sun baay'ee viidiyoo baay'ee bareedaa viidiyoo namni hedduun illee itti si jaallate kan hacaaluudhaaf dalaguu kee qofa miti ammallee laphee kee irra kan jiru suuraan baay'een bareedaa kun. Suuraa gooticha artistii hedduu jaallatama Hacaaluu Hundeessaati. Mee viidiyoo sana keessa yaada jaallattu sana meerraa nu jedhu. Ka jedhe asiifachi ilaaleen jedhe asiifachi ilaaleen garas ilaaleen garana ilaaleen ol ilaaleen gad ilaaleen handaaqqoo qooxii guutuu kormaa kun keessaa dhabe. Asiifachi ilaaleen garas ilaaleen garana ilaaleen ol ilaaleen gad ilaaleen handaaqqoo qooxii guutuu kormaa kun keessaa dhabe. Maal ijoollee guyyaa har'aa ol ilaaleen gad ilaaleen hacee koo keessaa dhabe. Haceen waggaa tokkotti hacee wiig jedhamee kan yaadatamu miti. Maaliif yoo jettan haceen uummata isaatiif wareegamuuf guyyaa takka illee hin filan. Oromoo ko guyyaan gurraacha'ee ifa cillaaqfatu nu nyaateera seenee nu too abdii gutu haceetu bar wareegamee nu baafate keessa abbe haceen gaafa roobaa dibaabee kenna ture.
kan ittiin cabbii qolan gaafa barkumee loltuu kenna ture kan ittiin lol gaafa nuti sagalee dhabnu sagalee keenya ture har'a garuu asiif achi ilaaleen garas ilaaleen garana ilaaleen ol ilaaleen gad ilaaleen dibaabee kan nuuf ta'u sagalee kan nuuf ta'u hacee kenna goota kenna dhabnee jedhe. Waaw. Ergaawwan ati kaastu kuni namni baay'een ergaawwan akkasii kana akka darbuu barbaada ture TikTokii kanarratti. Garuu namni hedduu hojjetu hin jiru. Ergati hojjechuu jalqabde booda ijoolleen baay'een akka keetti ergaa dabarsuu dhufaniiru. Sirraa baratan immoo situ leenjise immoo akkami? Ani leenjisne ijoolleen garuu jijjiiru. Mucaan asallaa tokko illee jira. Ndawam inni followers kuma dhibbaa ol iyyuu gahee na fakkaate ijoolleen baay'een jiru. Kana qofa osoo hin ta'in garuma kontentii amantaa kanallee amantaa isaanillee akkuma kiyyaa kan namni ka amantaa isaatillee beeksifachuu warri barbaadanii akkuma kiyyaa haasa'anii beeksifataa gara sanitti dhufan. Egaa Facebook TikTok irratti kanaan dura followers guddaa kan qabdu TikTokiin sun si jalaa gubatee jedhu afaan TikTokii kanaan akkaawuntiin sun amma hin jiru ammoo kan biraallee banattee yeroo gabaabaa keessatti ammas dabalataan followers guddaa argachuu dandeessee jirta. Akkamitti ta'e kun maaliif si jalaa gubate yookiin bade inni duraa sun? Silaa otoon kijibe silaa wannan taane otoon dalage bakka kana hin deebi'u. Namni wanna shaggaa dalagu wanna dhugaa dalagu wanna sabasaa cunqursaa maalis ta'ee rakkoon illee gaafa geettu saba isaa duukaa ka dhaabbatu wanna saba isaa namni haasa'u akkuma Hacaaluun jedhe sana kufeen kufu. Saniif gaafa kufeedha jedhanillee bakki kufee sun akka haaraa biqile. Saniifuu warri na jaalatanillee hin jiru. Gaafa wanna saba keetii wanna ati haasoftu kun nama jajjaallattu nama kabajjutu beeka wanna ta'eef dafanii followers kiyyanna deebisanii Oromoo sababuma kanaan galateeffachuu barbaada. Ndawam waggaa tokko moo akkas hin dalagne iyyuu TikTok yani erga amma deebitee gara kuma dhibba afurii wayi argattee jirta. Lakkoofsa guddaadha kun. Lakkoofsa baay'ee callisee kan dhufu miti. TikTokeroota jajjaboo addunyaarra jiranis kan biyya keessa jiranis otoo nama kana wajjin kollaab godhee video wayi dalagee natti tola amma yeroo ammaa kana collaboration innis waan jalqabeef jecha namatti hawwite hoo jira eenyu TikTokera keessa hin jiru. TikTokera keessa hin jiru. YouTubera keessa yoo ta'e. YouTuber? Okay, maaliif irraa baradha jedhee wannan yaaduuf. Eenyu YouTubera keessa? Mr Beast. Oh, Mr Beast. Carraa kanaan daawwattoonni keenyas Mr Beast fida. YouTubera guddaa addunyaa kanaati. Gara biyya kanaa hin finna jennee sochiin jalqabame jira. Egaa maaltu beekaga? Carraa Mr Beast argattee waliin dalaguusi hin qabaatte jedhee namana. Rabbi yoo jedhe rabbi waan hin dandeenye hin jiru. Egaa ifaat inni kontentoonni kee baay'een isaa kun warreen biyya alaa wajjinis hojjechuu akkuma yaaddu kana baay'inaan immoo afaan Amaariffaatiin seenaa aadaa duudhaa afaan Oromoo addunyaatti warra afaan kana dhageenye warra afaan Oromootiin dhageenyeef carraa bantee gama sanatti xiyyeeffattee jirta. Xiyyeeffannaa dhabeera jettee waan yaaddeef immoo akkamittiin kontentoota akkasii irratti hojjechuu yeroo baay'ee fakkeenyaaf akka Oromoo tokkotti seenaa Oromoo kana seenaa beekamoo illee ta'anii kan hin dubbatamne illee seenaa Oromoof deemtee just seenaa isaa oduu itti himteen wanna beeku itti himuu ta'a. Siigalee maaliif Oromoon aadaa isaan beeka Oromoo erga ta'e seenaa isaan beeka duudhaa isaan beeka gadaan bula seenaa isaatiin duudhaa isaatiin safuu isaatiin bula wanna ta'eef hin beeka. Kanaafuu deemee odoon akkas jedheen maali ani Oromoodha nan beekamnaan jedha malee waanuma beeku deebistee hin jechuudha. Saniifuu seenaa keenya himachuu ka qabnu warroota hin beekneef namoota hin beekneef namoota hin beekneef immoo ka itti himnu afaan keenyaanii miti afaan isaaniiti. Yoo dandeenye Afrikaallee deemnee Ameerikaallee Ingiliffaatiin illee afaanuma dandeenyuun waa'ee keenya dubbatachuu waa'ee saba keenyaa beeksisuu akka Oromiyaa ganda tokko maanno akka Oromiyaa biyyi akka Oromiyaa miti akka Itoophiyaa kunillee akka biyyoonni biraa waa'ee keenya beekaniif akka itti tattaafannu hin beekama. Saniifuu just wannuma dandeenyu afaanuma dandeenyu biyya keenya
seenaa keenya duudhaa keenya aadaa keenya beeksifachuu qabna jedhee yaada saniif Amaariffaan yeroo baay'ee waa'ee keenya kaasa. Egaa yeroo baay'ee jechoota ati immoo ittiin beekamtu TikTok irratti ilaamee Oromoo jettee jalqabde natti fakkaata. Dhumarratti immoo isin jaalatamtoota. Akkamittiin jalqabde jechoota kan akka biraandii keetti akkanatti akka bahanii fi akkamittiin jalqabde maalirraa immoo kaateetti isin jaalatamtoota faa jettaa isa boodaan si gaafadha akkamittiin jalqabde garuu jechoota kana. Yaa wanni akkasii akkuma tasaa dhufa gaafa dalagtu. Tasuma waan dhufe kana ittuma fufsiisanii qabatanii isin. Umriin kee meeqa garuu? 21. 21? Yaa. Waaw. Namni sooshaal miidiyaa irra na beeku ingilee daa'ima ta'ee tana fuulli kiyyaan beeksisa. Fuula kee kana erga silaa interviyuu jalqabne ka'ee otoon silaalu intarneetii kanarratti nama kunoo Biiniyaam Hamar nama jedhamu natti fakkaata fuulli kuni. Suuraan kun I don't know akkamitti akka kaafame baay'ee ragaa isaan qabu garuu suuraan namicha kana mana nama hedduu keessatti fannifamee bakka daldalaa hedduu keessatti hoteela hedduu keessatti akka nama Itoophiyaa fakkii nama Itoophiyaa wayii tokkotti ilaalama ture. Waan kana wajjiniin namni wal fakkaata fasiin jedhee beekamu ati immoo isa fakkaachuudhaaf akkas godhatamoo rifeensa kee akkami? Miti rifeensa illee fuulallee kun. Rifeensaa fi ilkaan keenya addana fakkaate gara Adoolaa Reeddee bakka jedhamu yeroo wayii garas deemee Facebook irratti namni beekamu wayii na argee na ajaa'ibsiifatee namicha kana walii wal fakkaata maalii jedhee footoo na kaasee namicha isa waliin akkana walii qabee Facebook irratti post godhee waluma fakkaan. Ani aga saniititti namicha kana fakkaadha jedhee yaadu mana namoota baay'ee keessa immoo duraan hin beekamaayyuu footoon kun mana namoota baay'ee keessa nama baay'ee keessa bakka daldalaa hedduu keessa ture. Suuraa kana amma atis akkuma isaa kaafamee faa gurgurachuu yaadda? Hin baasamee waaqa. Maallaqa baasuu danda'a taanani. Egaa hin gurgurra. Otoo dur ta'e silaasii galee baay'ee waan baay'ee amma Feesbuukiin TikTokiin maal kuni suuraa namas akka barbaade facaasaa waan jiruufi namni baay'ee interested hin ta'u waan bittaa fi gurgurtaa kanarratti. Egaa ifaat akka TikTokera tokkotti amma TikTokiin borga nama cufametu jedhani. Maal taata? Rabbi nama jiraachisa, Rabbi nama ngatu. Kanaaf kana jechuun TikTokiidhaan maallaqa hojjechaa jirta jechuudha. Yaa maallaqa illee dalagaa jirra hojiiwwan maatillee jiru. Kanaaf nu fayyada TikTokiin jiraachuun isaa. Nu fayyada malee yoo jiraachuu baate illee ka jiraachisu Rabbi. Akka content creatorii tokkotti immoo ergaati dhalootaaf amma dargaggoonni akka kee hundumtuu barnoota dhiisanii yookiin TikTokiin baay'ee nama nyaachisa jedhanii gara TikTokii qofatti akka hin deemne ergaati dhaloota si daawwachaa jiraniif si dhaggeeffachaa jiraniif dabarsitu akka. Ijoollee amma TikTokii banataniif wanni jedhu wanni hundu barumsa waliin tolti. Biizinasmaan illee yoo ta'an namni biizinasii barate biizinasii wayii yoo bane biizinasii isaatiif hin fayyadaan. Akkuma sanii gara sooshaal miidiyaa kanatti illee yaadni isaanii kan dhufu yoo ta'e gara editingii maalii kana gara kaameraa kanallee baratanii gaafa ciman sammuudhaan wannaa jedhan barumsallee dhabu natti fakkaate ijoollee wannan taane TikTok irratti dalagan sirrii yoo baratanii laalan wanna saba miidhuu fi hin miidhne saba biratti fudhatama argatuu fi hin arganne wanna addaan baasanii laalaniif just sirriitti illee hin tolaa fi karaa barateen deemaaf boriif illee TikTok irratti akkana nan ta'a akkana yoon ta'e boo jedhanii yaadan maaliif barataniiru sammuun wanna san gaggeessu jechuudha. Egaa eefaat dargaggeessa waggaa 21ti. Waggaa 5 booddee umriin isaa 26 ta'a. Waggaa 5 booddee eessatti arguu dandeenya nuun eefaatiin? Yaa ka wala garra. Finfinnee keessatti wala garra. Finfinnee keessatti wala garra. Yaa ka Rabbi yoo jedhe kaa wanna gurguddaa qabannee dhufaa jirra.
kara dokumentarii tokkollee yaannee jirra of fuulduraaf rabbi yoo milkeessee gara saniin illee directly jira mitiirree social media irratti wanna xiqqishuu haasa'amee dhiifamuu boru dagatamu wanna hin taane dalaguuf ammarraa tattaafachaa jirra amma yoo tattaafanne immoo boru dalagna jennee yaanna rabbi yoo jiraachise immoo yoo agasanitti jiraannee nu argitan wanna guddaa qabannee isinii dhufna isiniin jedha. Baay'ee dinqee ifaat tarii dhumarratti nama galateeffachuu barbaadu carraa kana jireenya kee keessatti bakka guddaa namoota sii qaban galateeffachuu barbaadu yoo qabaatte carraan sii kenna. Okay, warri nafaana jirtan hiriyoonni kiyyallee maatiin kiyyallee warra na duukaa aga ammaa turtan maqaa yoo na waamee tokko dagadhee tanan balaa keessa na buustu balaa keessa na buustu warroonni aga ammaa ijoolleen hiriyoonni kiyyaa ijoollee Oromooti hiriyoota kiyyallee galateeffachuu barbaada maatii kiyyallee Azaalech Damee Damoo jedhamti maasariin illee maamii galateeffachaa jira. Singalateeffannaa rabbi yoo jedhe immoo wanna guddaa gooneeti simboonsin. Egaa ifaat keessumaa gammadaa shoo taatee sagantaa keenya irratti yeroo kee fudhattee waan argamteef galatoomii ulfaadhuun siin jedha yerootti aanu hojii ajaa'ibsiisaa hojjettee addunyaa ajab jechisiistee immoo gammadaa shoo irratti deebinee immoo gaaffiif deebiidhaan akka wal arginu abdii guddaan qaba. Cheers jenna. Hayyee galatooma ulfaadha. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya torban kana gara boqqojjiitti deebinee keessummaa kiyya jalqabaarras akkuma duraan argitanii fi waan hedduu irraa dhageessan Coach Fatiyaa fi akkasumas Effaatii waliin turtiin nuti taasifne kan guyyaa har'aa kana fakkaatu. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Maarree qophiin keenya kun immoo akkasitti bareedee tottolee isin biraan akka geenyuuf gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsarri kiyya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree sagantaa kana immoo akkasittiin tolchinee isin biraan geessisuudhaaf immoo daayirektarii qophii keenya Antikoo Isaayyaas kaameraadhaan abdii jireenyaa fi biqilaa mitikkuun waliin turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jennaani torban nama torbaniin waa taasisu nagaatti.